nagarra caaluu naga waaqayyo isinii lafa baay'atu hordoftoota kiyya mara keessan isiniin jechuun jaaladha. Jalqaba irratti jechuudha guyyaa har'aa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee keessa nama cabsu jechuudha. Obiyyee fi naayii gidduutti wanta raawwate argitaniitu jirtu jechuudha. Ani kan hin jedhu jechuudha kun jechuudha. Waan masalphaa namatti fakkaata. Waan masalphaa jechuudha. Kuni wanta salphaa ta'uu danda'a. Garuu immoo sagalee irratti baay'atu jira. Dhaloonni bara kana gaa'ela keessan irratti xibbee maaliif kan isin taphattan? Dhaabbattanii maaliif hin ilaalle? Dhaloota dhufanii maaliif hin yaanne? Dhala dhaltanii qabdanii maaliif hin yaanne? Mee maaliin jedhe jalqaba irratti ilmi dhiiraa tokko osoo ati manaansa mana jirtu, osoo ati daa'ima isaatii mana jirtu, osoo ittiin hin mari'atiin bahee dubartii faana walitti dhufeenya gochuun sanaa booddee immoo xonoqqolaadhaan mi'a garaagaraa namatti kennite dubartii isaa hanga ishiin inni akka jibbu gootutti kun hundi maali? Amma Naahiin yeroo saammaa kana jechuudha qabameetidha harka diinaa keessa kan ture. Namni immoo harka diinaa keessa gaafa galee gara amantiitti siquu qaba malee darbatamuu, ifatamuu, rukutamuu hin qabu. Jalqabuma isaa usuma maqaan ubiyyeen hin dahin durayyuu jechuudha. Nama afurri amaa, nama maraatee, nama qalbiin darbee reebuu dhiiftee waan barbaadde osoo gooteetta ta'ee jechuudha. Of miidha malee isaan hin miitu. Kana keessa turame jechuudha. Yeroo darbes faafiin maal akka gootee ni beektu. Nu'iif gaafa wanti tokko nurratti ta'ee, gaafa gaa'elli keenya tuttuqqaa godhatee, gaafa namni gaa'ela keenya nutti jijjiiramee maaltu jira jennee, maaltu ta'uutti jira jennee osoo dhaabbannee ilaallee baay'ee gaariidha. Dhugaan isiniin jedhe. Sababni isaa yeroo sana simmeetii taanee booda immoo ba'aa ulfaataa ta'e, ba'aa dhiibna jinsisuu hin dandeenye tokkotu gara jireenya keenyatti dhufa jechuudha. Gaafa sana immoo boo'icha ta'a jechuudha. Wanta xiqqoo obsuu dadhabdeetu biyyeenis isa dhumaa gubbaarratti isa yeroo darbee gara alaan deema jettee booleetti gaggabde jetteetu wanti hundumtiyyuu bari'uudhaaf gahe jettee obboleessa ishee sana waamte. Ishiin obboleessa ishee gaafa waamtu nagaa buusee nu araarsee akka nama qabus beekameeti jetteeti. Garuu obboleessi ishee zandoo ta'ee dhufe jechuudha. Jawwee jechuudha. Ta'ee dhufee waan inni godhe argitaniittu. Amma barbaadeyyuu haa ta'u soddaa fi soddaan wal kabajuu qaba aadaa keenyatti. Iddoo waliif laata. Baay'ee dhugaan isiniin jedhe baay'ee wal kabaja hangana kan hin jedhamne jechuudha. Waliif obsa qabaata. Maal nama kana maal qoratee beeka? Akkamittiin Naahii kana keessa galtee? Jireenya kana keessa akkamittiin galtee? Maaliif obboleetti koo boojiftee? Maayinni dubartiidha. Yeroo jalqabas akkatti boojiftee, garaatti baatte akkatti boojiftee, deessee araasinatiin cisnee waa'ee dhuma keetidha. Rakkoon kee maali jedhee ofitti qabee nama kana maaliif hin gaafanne? Dhufee ati dhiiraa, ati seexanaa, ati maaliidha, ati qibexxesseedha maaliif jedhaan? Obboleettiin hanga sana muluu sossobde. Galii jetteen, narraa bahii jetteen, shaanxaatti darbatte, dide. Inni kun maal jedhame? Maal jettanii yaaddu? Innaatti yaadamu Naahiinis sirriidhaan jedhan. Ubiyyeen immoo haadhoo isheeti. Haadhoo garaa tokkooti. Alagaan iyyuu gaafa jedhame jedhee nama gaddisiisa. Obsa dhabde. Maatiinis isheetu waame, situ waame naan jedhanii, waan baay'ee naan jedhanii jette. Mee akkam
akkam obboloota. Dhugaan siniin jedhe amma sin gaa'ela hin sodaattanii ani dhugaan siniin jedhanii riyaa qaba. Dhugaan siniin jedhanii sinitti hima. Isa dhugaa ani garuu nama bule nama ture ilma baadiyyaatti kan jaalladhe kan sin ajaa'ibee siniin hin qoffara hin qota. Garuu of dhaggeeffatta jechuudha. Of dhaggeeffatta. Wanti inni godhu akka hin jirre nan beeka. Nana manaan shakkiin qabaatu keessi koo gaafa kamiyyuu ilmi namaa immoo shakkii qaba asiin bachiin bahee taana jalaa kufa wanti tokko jechuudha. Waa'ee kennimsiin jettaniitu garaan waa'ee kunan ibsa kamaalan godha akkamittiin innis. Innaa har'a taa'anii ganama ijoolleen isaan sun bu'aa turan Ashuu, Naahum, Daadii, Salaam adda ba'uun qabanii dhaqee naa hin biyyee arguun qabu jedhan. Garuu immoo jala miliqee dhaqee tasgabbaanii taa'anii akka Ruutaa fi Abrahaam yeroo jalqaba taa'anii walii galanii boochee Ruutaan kana booda si faana jiraadhu jetteetti haasofteetti taa'anii waliin haasa'an. Innaa isaan akkasittiin taa'anii waliin haasa'anii jecha Ruutaa fi Abrahaam waliin jedhan jalqaba sana yaadadhe. Gaaf sana akkas jedhan. Garuu hangarraatti Ruutaa fi Abrahaam walumaan jiru. Wanti dhumate hin jiru. Isaan kunis as ba'anii kaameraa irratti jedhan malee wanti waraqaan isaanii mana murtii galee hin jiru. Wanti isaan adda ba'an hin jiru. Garuu immoo namni gaafa adda ba'u akkatti miti kan adda ba'u. Sinii galee sin immoo kan adda sin baasu waa'ee obboleessaa isheetiiti. Ishiinis immoo waa'ee obboleessaa kootii miti. Garuu yeroo hundumayyuu akkasina gochaa jirta. Kanaafiyyuu gargar ba'uun filadha jette. Yeroo darbe guyyoota 3-4 dura ani si dhabuun barbaadu si faana jiraachuun barbaada. Ati anaa fi waan hundumaa kooteettanii isayyuu immoo iddoo wal argite waggaa 4 jette akkas turte in jaalatta dhabuun barbaadu. Maleeyyii isaa miti isa dhugaan siin jedhe jechuudha. Amma naayin akka jedhettidhaanii obboleessa ishii nan baasaaf irraan gargar baadha. Innis immoo eeyyee obboleessa kee yeroo si baase akkati gammadaachuu qabaattu nana hamanaa. Ani garuu kan isin jedhu yeroon barbaadetti ijoollee koo akkana agarsiistu. Akkasumas immoo karaa kamiiniyyuu akkati rakkoo keessa seentu hin barbaadu. Ani si'iifi waan hundumaadha. Sirratti neechine sirratti sejjuun barbaadu. Akkuma kaleessa siif amanamanii siif amanamee jiraadha jedheen jechuudha. Garuu immoo yeroo nani isa tokko sirreessee isa tokkotti dhufu karaa tokkoon immoo ina jalaa rakkoo uumaa. Ilmi namaa amma yaadamee fi amma barreeffameef qofa kan inni jiraatu jedhee haala sanadhaan haasawaa obiyyeen bu'aa ani haadha daa'imaatii kana boodas jireenyi nani qabu ijoollee koo guddisuudha. Ati garuu jireenya biraa jiraadhu naan jettee jireenya biraa jiraadhu tokkollee waan hin qabu. Kanaafiyyuu yoo ta'ellee si'iif karaa gaarii karaa nagaa jireenya mataa keetii jiraachuu ni dandeessa. Situ hiikamee hin jettuun seetanii dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Maaliif jennaani obiyyaan illee siniisa lakkeettee itti seerachaa turte. Fakkeenyaaf jechuudha. Obboleessi koo bakka inni isa waametti akkaataan isaan naa ta'i jedheenitti naa ta'uu qaba malee isa nani naan ta'in jedhetti naaf ta'uu qabu. Dhugaan siniin jedhe. Jechuun amma obiyyee obboleessi ishii dhugaan siniin jedhe akkuma naahiin har'a ishii ganee yookiin immoo ishii dhiisee ishii dhiisuu danda'a. Meeshaa amma saantibii obboleessi gaafa tigaala diddee galte dhugaan siin jedhe ila meeshaa amma saantibiitti sin barreessu sin caafu dhugaan siin jedhe nan beeka waan ta'eef jechuudha. Namoota irraa argee goon fikootiif arguu baadhilee jechuudha. Kanaafiyyuu obiyyeenis soo ta'edha. Naahiin yoo sirrateera ta'e yoo toora galeera ta'e ani boruun iyyuu si faana deebi'ee jiraachuu nan barbaada. Garuu yeroo hundumayyuu ciqiccaqii nama jibbisiisa kan inni jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu sirreessaati toora galchaati obboleessa ishees hiikiiti galchiiti
walitti deebi'aa jiraadha. Garuu obboleessi ishee jechuudha baay'ee hamaadha. Isa dhugaan siniin jedhe baay'ee micciiramaa. Baay'ee bakka inde ilmi namaa sekendii tokko namaaf hin kennu. Sekendii tokko. Inni dammoo jechuudha. Gaafa abbaa manaa keessan faana wal loltanii innumti isin qalabatii fuutanii darbattan maalidha rakkoon keessan? Maalidhaan jedhe? Ani dhuga dubbachuudhaaf baay'een jaaladha. Baay'een jaaladha. Sababni isaa hojii waan hin hojjedhuuf hin hidhadhu. Garuu qalabatii darbachuu hin qabu. Abaddan hin darbadhu malee. Guyyaadhuma isaatii ofiinuu waan ta'e ta'a. Sanarraan alatti kan morma korra jiru, kan maalii korra jiru maa kan darbadha. Kaleessa yeroo jaalala fudhadheera. Har'as gaafa jibban marra ta'a. Tokko namoota gaafa dhaqanii wal jibban jechuudha. Saree walitti qalu. Saree ta'uu qabu. Inni dammoo jechuudha. Jala biraatti kan isin darbu waa'ee Ruutaa fi Abrahaamii jechuudha. Suurota gallakkifamaa jiran argaa jirtu jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo wayii Kiyyaan fi Buraan maal jedhuuni biyya Ameerikaarraa jedha akkasiin godhataniif ermeen lafaana birrii guddaa ta'e isiniif erganiitu jiru. Isa kanaafiyyu akkasiin cidhaa raawwattanii ati suufii duwwaa uffattee deemuudha. Jennaani an abbaa mucaati. Ani abbaa mucaati, abbaa daa'imaati. Jedha biraa ammayyuu har'ayyuu jechuudha. Garuu immoo suura gallakkifame argitaniittu. Ganaa viidiyoos fiduu danda'u isaan jechuudha. Gaardii qaxarameefiitu ittiin eegamaa jirti jechuudha. Dubartittiin uteelaa. Maalidha uffannaa akkanaa jookoo? Uteela keessatti iyyuu miidhagwameera. Dhageessaniitu miti? Innaa akkas jechaa turan. Isaan sun immoo maa jedhu eessumni Ruutaa fi obboleetti Ruutaa Meelaat Buraa biratti jechuudha. Buraanii na daawwalanii na waamanii. Wanta isaan na waamaniif tokko yoo jiraate ta'e waa'ee Ruutaa fi waa'ee Abrahaam irraan gargar wanta ta'u miti. Isa kanaafiyyuu immoo mee maal jedhu jedhee gaafa naasa'u mallattoo dhuma sanaafidha. Ruutaa fi Abrahaam immoo akka mallatteessan hin barbaadu. Mallatteessan jechuun Ruutaa fi Abrahaam adda ba'an jechuudha. Isaan immoo adda ba'uu hin qabani. Ani Abrahaam iyyuu akka mallatteessuu hin barbaadu jedhee gaafa dhufanii bakka maal jedhanuu maalidhaan akkana sin gootanii maaliif jireenya isaanii keessaa hin baane maa inni yeroo darbee bakka buutaniitu wikkiliina dhuftanii waan ta'eef hodhuutitti kennidhaan jechuudha. Buraadhaan waraqata sakaleessanii didee jechuudha. Achi booddee ani ittiin kennu yoo barbaadan karaa barbaadanii Abrahaamittis kennuu dandeessu yookiin immoo taasisuu dandeessu malee dhaayee ittiin kennu. Jennaan maaliif ittiin kennine isinii waan hundumaa isaati miti Ermeellaa Abeel simiti kan jiraachaa fi jiru jireenya Abrahaamii. Kanaafiyyuu afarramama jennaan kun farramameera jennaan adda ba'uudha akkasan adda ba'an hin barbaanne jennaani ganneen addan ba'anii harkitanii addan ba'anii jette. Waraqaticha irratti immoo jechuudha waa'ee qabeenyaa waa'ee mucaasaa kalisa inni dubbisetti jechuudha. Kanaafi iyyuu jechuudha waa'ee qabeenyaa irratti akka inni mallatteessudha jechuudha. Firdi beetii irratti waan hin dhumnedha jechuudha. Booda suuta jedhamee innaa dhumateef innaa wanti hundumtiyyuu tasgabbaa'e sanaa booddee wanti hundumtiyyuu sirreeffama. Amma garuu waraqata kanarratti akka inni mallatteessutu barbaanne jennaan ani ittiin kennu jedhe. Ittiin kennu kan maaliin itti kennaa? Si yoo barbaadan itti kennaa. Jedhaan williqsitti hidhate keessaa baha. Gaafa isin keessaa baatanii jireenyatti jiraachuu danda'u. Gaa'elli akka diigamuutti hin barbaannu jennaan sirreessaa. Yeroo baay'ees immoo sirreessina jennee kanii wanti baay'een ta'aa jiru. Isa kanaafiyyuu maal akka taanudha kan barbaadanii. Ajaa'iba! Ajaa'iba dinqiidha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hinnumu baay'ee namoonni baay'ee waltumaa jiru wal uffachaa jiru jechuudha. Abrahaam immoo xiiqii qabate. Xiiqii isa dhugaan sin hin jedhame xiiqii qabate. Tokko isaanii immoo jechuudha
afaan keessa dhungate amaalii keessa dhungate kun noormaalidha ta'eera isaaniidhaaf jechuudha kan jechaatu jiran. Noormaalii ta'eeraaf jechuudha. Maaliif ilmi namaa eddaa qullaa wal argee. Ermeellaa fi Abrahaam jechuun okko isa ofii isaaniitti wal argan caalaa argitaniitu. Nu itti qullaa wal agarsiisaniiru. Qullaa qophaa isaanii namni immoo qophaa isaatti immoo waan dabarsuun qabu hin qabaata jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaaladhaa baay'eedha jechuudha. Irra caalaa garuu kan na gaddisiise waa'ee ubiyyee fi naayitii jechuudha. Naayin dhugaa na gaddisiisan miskiinadha. Abbaayyeessotaatidha. Ubiyyeenis akkasuma qalbii qabeetti yaada qabeettidha. Dubartii akkuma keenya biyya Arabaa keessa turtee gaa'ilaaf gara jireenya isheetiitti galtedha. Hinillee waan baay'ee waa'ee gaa'ila isheetillee dubbatteetti. Namoonni baay'een gaa'ila akka ubiyyee jechaa kan turtanii. Inni isinitti gammadaa turtan haala kana ta'eetoo jira jettee jirti jechuudha. Bicha baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jireenya dhala namaa kuni. Naa eebbifamaa isiniin jedha, isinan jaaladha, isinan kabaja jechuudha. Viidiyoo kana ilaalaatii jechuudha. Laayikii, sabskiraayibii godhaatii, koomentii godhaatii jechuudha. Na jajjabeessaa isiniin jedhame. Namni nama dabee mana hin jirre isinii babbareedeen dhufa. Babbareedeen dhufa isiniin jechuun jaaladha.